Raajuutti siirii gootee jira. Awuz billahi min shaytaan rajim maaltu kana jaati. Siirii itti gooteeti ibjala galchitee mana. Ati amma akkaan. Yoo siirii itti goote mana kana gadi hin baatu. Maallaqaaf na jaalata afaan Oromoo toora meeqaan sitti mujjiba leelloo waan ijoof kijibasaati. Maallaqaaf. Maallaqaaf kun nama Oromooti. Dhiiga kiyya. Haal dhabaafin ani isatti waa godhee isa harka galfadhi dhibbaan dhibbatti ani siifi kakadha maqaa rabbiitiin. Isa firraa ariiteemi dhiira biraa tokko mana keessatti ol neeqe dhiira biraa tokko wal bartee buutee irraa ka'e. Maaliif? Sababni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafni daawwattoota hordoftoota maatii channel keenya jirtu nageenyi keessan badhaadhaa baga jiratan Oromoo keenya. Baga nagaa taatanii baga rabbiin guddaan nagaa isin godhee baga waaqayyo nagaa isin godhee beekamu raajuu arkitanii jirtanii haalli inni keessa jiru. Leelloo inni duraan jaalachaa tures of biratti galchitees inni fuudhe jedha waan wal fuudhanii isin beekoni fuudheetiin jiranaan jedhe isinis firraa ariite yeroo leelloon achi firraa ariitu faayoonis asii firraa gaxariite. Duraanis baalagummaatu isa baase malee nama kana wanti isa baase hin jiru. Isumarraa kan ka'e leelloo sanii itti bilbilee waameetiin ture waa'een si gaafadhaa koottuu jedheetiin isii waamee jira. Saadaan irraa bantee jirti. Saadaa bira seentee jirti. Uffata jijjiirachuu jirti natti fakkaata. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa waan isiin raajuu goote yoo dhugaan isiin siirii raajuutti hojjette niin gaafadhaa yoo dhugaan itti hojjette gajan dhiisu. Kanaafuu raajuun baalagummaatiitu mana baase gabaabumatti yeroo meeqa dhaqeetiin kottu marti deebii anaas deebisa jeeni kadhadhee afaan kiyya kanaan dadhabee itti dhiise. Akkuma viidiyoo harkaa tottanitti rakkoo keessa seenee akka waan rakkoo keessa seenee konkolaataa keessa rafaa yeroo nuti dhaqu abjuudhaan leelloo jedha. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya namni kun garamitti akka deemaa jiru akkam akka ta'aa jiru baay'ee takka rakkisaadha. Wanni kun baalagummaadha moo dhugumaan akkas ta'aa jira kan jedhus walumaan itti deemna. Kanaaf hamma xumuraa viidiyoo kana akka waliin turtan abdii isinirraa qaba. Seena. Akkam yaadda? Nagaadha akkam? Nagaadha. Fayyuma? Jirta. Baga jira. Maaf na yaamte garuu? Maaf na yaamte? Goota akkas dawwaltee na yaamtu maaltu ta'e jeeti? Bigar beete waan yaamte amma. Maafiyaa mujrima gaangistiroota taatee jirtanitti fakkaata. Ammoo. Qos jirta saa mujriman taane dhugaa. Takkaa mujrimaas namas tuqeen beeku namallee miidheen beeku. Maaltu jidduu keessatti argama? Jaalallee kee yookaan abbaa mana keetii jaalatamaa kabajamaa gidduutti. Abbaa mana keetii jaalatamaa kabajamaa. Abbaa mana kiyyaati miti bara. Abbaa mana keetii jira. Haadha manaa qabaami. Ati immoo maaliif na yaamte gaaffii kana gaafachuuf na yaamte? Jechuudha nagumaan si yaame waan tokko normaalii si gaafachuudhaaf si yaamanii. Maaliif manarraa ariite raajuu? Akkam? Manarraa ariite? Jaartii isaa bira taagalu jeetin ariikaa maali? Duraammaa fudhatte. Duraammaa deebiste. Duraanis ani bakka ana akkuma walii galattuu innummaan asirraa ofi malee waan biraatiif miti. Duraan nama kana wal jaalattaniitti. Dhugaadha wal jaalan. Akka hin taane taatanii wal fuutan. Wal fuutanii haadha manaatiif abbaa manaa taatanii? Taani khayaanii bari hin turre malee taanii kaa. Hin turre kaa bakka. Duba jaalalli dheengadda jaalatee har'a jibbanna ta'uun maal? Tunkaa waan bakkuma jaalatti jirtu jibbaan jirti bini beekta san namni hin beekne hin jiru. Bakka jaalatti jirtu jibbaan jirti. Ji'uma tokko keessa wal jaalattanii ji'a tokko mul'ama. Khalas biyya maal yaasan yaanii guyyaa muraasaa ji'a lamaa waan geensa. Wal jibbitan? Khalas wal jibbine. Jaalalli kana maal ta'e? Jaalalli kana numa jirte kaa duraanuu inni wayin jaalate hin jaalanne bar. Maal jaalate? Jaalala maallaqaan na jaalate. Maallaqa itti cabsiteen isaati? Maallaqa kaa jechuun maallaqa illee waan irraa nyaate qabu irraa fudheetiin jira. Irraa fudhee bar waan irraa nyaate illee hin qabu. Waan irraa nyaates takka hin qabu. Irraa fudhee. Maallaqa isaa fudhee si deebisanii? Irraa fudhan bakka abdigaa isaa beeka. Naa kannee jira maallaqa. Tana nan sobiniiti? Sobaa miti. Abadan maallaqa kiyya gaaffilee tokko si gaafadhan. Hayyee. Waan dhugaa naa deebisi. Maaliif manguddootu haasa'uuf deema yoo itti dhugaadhaan maallaqa irraa qabaattee sirraa si fuudhanii yoo inni si biraa qabaattee sirraa fuudhanii. Anamma an kaniin jaalalaa kanneefsan dhiiseetiin jira garuu maallaqa kaniin wayyaa kaniin itti kannee irraa fuudhee naa kannee jira. Si deebisee? Naa deebisee jira. Yoom si deebise? Osoo naaf inni lafti nagayaa osoo naaf inni wal loliin jechuudha. Wal bar wal lola akkasitti hin bannaaf inni wal loleetii illee hin beeynu.
bakka akkanuma mufannaan takka dhufnaanuma osoo waliin loliin jechuudha osoo mufannaan dhufinu maallaqa keetillee hoodonaan jee maallaqa yelee naa deebise waan takka. Aariin kuni isin mufannaan kuni gara isaatiin dhufe moo gara keetiin dhufe? Isumaa fide malee waan takka waan hin godhin qabu. Gama isaatiin dhufe? Gama isaatiin dhufe. Gaafi xiqqoo takkaan gaafadhe. Gaafi xiqqoo tan gaafannaan achumaan innis aaree kutee anillee bakka inni rifadhe. Isaatu yeroo hunda bakka maallaqa waan jiruuf maallaqa si kan qabu gattaa'ii mana keessaan jeen. Yoo teessana bira taa'ii yoo deemte immoo yookaan faayoo filadhu yookaan jaartii ta'e filadhu yookaan na filadhu na bira taa'ii jeen. Ammantaan annaaf inni duraa waliigalteen keenya akkanaa miti beeytee akkitti waliigalee akkanaa miti. Amma gaafii nan dhiyeesseef san yookaan na filachuu yookaan faayoo filachuun jeen. Immoo sanirratti maal akka makaan ta'u maal jeen illee dubbii godhee ilmaan isaanii akka isaan jaalatanitti hin jaaladhaanis. Achumarraa dubbiin dhuftee inni bee. Yeroo mutakkaan aaree kute. Yeroo mutakkaan aaree kute halgaddaa takka illee viidiyoo takka agarteen biyya viidiyoo kanarraa maratee. Bakka dhufee manatti lubbuun guraaree ati dhiira mana keessa kaayyataa mana keessa akka jajjooree. Waan akkas jedhu dubbatee jira. Dhiira manatti dhiira biraa akkas jaallattu ni jira. An dhiira biraa takka tana jaallattu yaanii haa tana jaallattu ni jirti ta'in hin jaalladhu malee 99 maaliif? Immoo ani isaan filadhe maaliif gaafa sanii miskiina jiyeetiin isa filadhe eega miskiinummaan isaa tunis akkas taatu taate. Duraanuu namni kun waan jaalanne maallaqaaf na jaalate jeetiin firraa kaanis eegan gaafii dhiyeessee fi kuteemi kunnaanis kutiin jeenga amma algatte dhufee lubbuurra dhaabbatee maallaqa fidi waan bidiroolaa fidi banna biraa deemtee jirta maaliin si kannaan jeen booda fidii ni fidda lubbuurra kana dhaabbatee namaan mana keessaa qabdaa bakka nama mana keessaa awwaallattee jee mana keessa zoora beeytee mana keessa awwaan namaan kaadee sin qabu. Rakkoo hin qabu. Namoonni baay'een saadaan dullatti hidhaa jiran. Dullatti haa namni kaasiin beene namni umrii ta'e siin beene waan fedhe siin jiru. Namnummaan siin beene siin madaalii ni jette Oromoon duraanuu. Maaliif namni na beeku aanaan jiru kanan beene waan fedhellee hojii ittiin haaruwan. Waan isaan naan jedhan numaan fudhadhaaf malee ittillee haaruun qabuuf ittillee waan takka ittillee gammachuu qabu ittillee haaruun qabu kanan beeneef. Daawwattoota kun akkasiin jedhu. Daawwattoonni dhugaadhaan nan beekanii isaan immoo waan fedhayyoo naan jedhan illee isaan ni jaaladha. Daawwattoonni yoo si arrabsanis ni jaalatta. An arrabsanis daawwattoota ni jaaladha. Ammallee onni biyya keessa jirtanii. Daawwattoota keenya kana. Garuu abbaan fedhee waan fedhe naan jee an fakkeenyaaf nama jecha namaatiifillee naarus waan fedhe taanaan. Ati umrii kee waggaa meeqa? Yaaddo umrii fi mindaa naman gaafatan jaala. Ameerikaan oofu deemtamu. Carraan naa dhufe akkanatti garuu maal na godhu jirta? Maal na godhu jirta? Gaafachuun bareedaadha maaliif namoonni baay'een saadaan waggaa 60-55 jedhutti jira. Dhugaadha dhibballee haa jechuun haa jedhu ni jira. Dhibballee haa jaani dhibba. Dhibba akkamitti ba? Dhibballee ni jaan. Dhugaa dhibballee su jiranii maali? Kalee afur qabdaati kan dhibballee. Kalee afur silaa qabaadhee wayii nama kana dubbisaa miti. Dhugaadha namni amma akka namni hundinuu akka jiru sana hundinuu warra nan beekne ayyoonii fi amma guddoollee jee xiqqoollee jiru namni amanu jiru garuu an umriin tiyyaa amma 25. Waggaa 25. Waggaa 25. Akkas. Kanaafuu silaan kaameeraa kaayadhee duuba daawwattootatti si hima. Karaas yeroo biraa kaameeraa kaayadhee itti si hima daawwattoota. Kaameeraa kaayattee. Kaameeraa kaayadhee itti si hima. An umrii tiyyaa maaf nama beeksisuuf feeta. Asi himeemi. Laa maal. Namoonni baay'een 150-60 siin jedhutti jiranii kanumarraa keessa si gaafadha dhiifama naa godhi waan anammoo waan biraatti si gaafachuu deema. Maal na gaafachuu deemte na gaafadhu gaayyaanii umrii leelloon tun raajutti siirii gootee jira. Awuzi billaahi min sheetaan rajim maaltu kana jaaddeeyye. Siirii itti gootee. Siirii akkamiin godhee itti godhame maaliif itti godhame maaltu itti na jira. Ati ammaan tana anaatu leellootu siirii raajuu godhee jaani. Beekamaadha kaa maal ta'uu quba qabdaa miti nama meeqaas kumatu jira magaalaa kana keessa meeqaas kumatu jira magaalaa Dubaay meeqaas kumata Suudirraa meeqaas kumata gara Jabuutii Somaalee kanarraa meeqaas kumata Awurooppaa Ameerikaa ati namoota baay'eetu si kumatu jira ati kan siirii itti gooteeti if jala galchitee mana ati amma akkaan yoo siirii itti goote mana kana gadi hin baatu. Haya an akkaan itti godhan ammatti sitti ni fakkaata.
jechuun natti hin fakkaatu. Maaliif namni tokko yoo kophatti waan takka hojjette namaa miti akkasii argu. Rabbi nama argaa. Rabbi si harka waan taateef ati amma yoo waan jiruus nan dhoosini. Waan jiru maaliif isa dabarsitti himu jira? Anamma kana yoo dhugaan jiraate naaf inni yoo jaarsa ta'uu baates jaalallee ta'uu baates waan birallee yoo ta'uu baate fira kiyyallee ta'uu baate inni kun nama Oromooti dhiiga kiyya. Tamaam dhiiga kiyya mee maal dhabaafin ani isatti waa godhee isa harka galfadha. Bara yoo kara dhiiraa kadeebiin taate anarraa jiflate malee kana beeku ka umriitii na beeku akkana na jala meeqaantan. Hiigaleemi kani waan nan ta'an beeku dhuga akkasii jechuudha malee waan takka waan irraa jirutti godhe hin qabu dhibbaan dhibbatti ani siifi kakadhawoo itti gootellee kaayatan. Kalaas hin kakatin dhiisi. Kanaafuu ati isatti waan goone jechuudha. Hin goone. Ilbuunis si kakadhaa maqaa rabbiitiin. Galatoon hin kakatin kakuun barbaachisu. Kanaafuu ati wayis ittiin goone. Hin goonanti. Akkamirraa fuutee bira galtee? Ana kinni fuudhee gaafa san jechuun innis maallaqa jaalataame. Maallaqa jaalata. Mana kiyyaas hogguu argu manni kiyyaas mana gaa jechuun namni obbaan fedhee yoo ta'e seenee keessaa waliin baane. Maaliif? Ana immoo osoo raajuu hin ta'in raajuu sun ta'in dhiira tana heerumaa hin dalagu. Maaliif irraan dalee jee ani ibgeetiin jiraadha. Sirriidha. Ibgeetiin jiraadha. Haadha qabeenyaati isatti. Haadha qabeenyaa ta'uu baatu mataa kiyyatti haadha qabeenyaati. Makiinuma hin qabne malee mataa kiyyatti haadha qabeenyaa ta'e ibgeesse ibdandeessuudha. Makiinaa kamiila lamaa moo kamiila afurii? Makiinuma hundaa hin qabu garuu immoo kaan gara biraatti natti qofalini gara biraatti ani ibdandeessuudha. Yoo namni taajamee namatti naajamu kara jaalalaa taate sanaa isa filate malee dhiirti akkana ilaala. Ati duraan maqaan keessaa haadha maaliif leelloo baafattee kana? Maqaan kiyya dhugaadha. Leelloo Jamaal Saadaa Jamaaliin jedhama. Immoo garuu maqaa lachuutu warra keenyaan naa baase. Ittiin na beekan irra guddaan leelloo. Saadaa nama takka takkeetu ittiin na beeka jechuudha. Maqaan lamaanuu keetu malee. Maqaan lachuutu kiyyu. Raajuu kana abbaa mana keetiiti. Laa dheen gaddumaa kaanii bara abbaa mana keetiiti. No abbaa mana kiyyaati miti ganaa ammaan ganaa deemee. Amma inni kun akka tokkotti deemu jira. Akka gartee sammuun isaa kun jijjiirame akkasitti deemu jira. Kanaafuu namni kun siif jecha akka maraatu barbaadamu qabee manatti si deebisuu yaada. No manatti deebisuu hin barbaadu. Inni immoo faayoo irra si jaalatan fakkaata. Yeroo haasa'u. Nan jaalatu. Maallaqaaf na jaalata afaan Oromoo tara meeqaan sitti mu jira? Jechuun viidiyoodhaan eeggadda waraabee keessatti ilaaltee turte. Ilaaltee? No irra deebee sitti mammaa ni kijiba. Ni kijiba leelloo ani joo kijiba saati. Maallaqaaf. Baru baalagummaa keessa kuteeti mani maallaqa mani malee waan takka faayidaan biraan jirtu bar nan jaalatu maallaqaaf na jaalata ta'e immoo ati yoonii fi kaniin manatti hin deebisetti illee beekee jaartii isaatiin haadha manaa isaatiin walii galchitee tasgabbaa'uun booda yoo ta'ellee rakkoon qabu yoo san hin ta'in immoo anaa fi raajuu waliif illee hin taanu. Waliif hin galtan. Waliif illee hin gallu waliif illee hin taanu. Dhugaadha ji'a hanga duraa takka. Hedduu inillee na bakka ji'a duraa tokko bas san booda irra walii galuutti hin jiru naaf inni bakka maaliif namni kanaa namni maallaqa jiru lubbuma teessi baasa saniifuu naaf faayidaa hin qabunni. Islaama isa mana deebistee irra si wayyaadha maaliif maqaa isaatti jecha arrabfamtee ammoo nama hedduu si arrabse. Namni na biyya kun an arrabsine daawwattoota kiyya na arrabsanillee ammallee akkan gartee isaan kana isaanumaa jechuudha. Anaatti balleessa daawwattootuma keenyaa. Anaatu kararra hin jirre. Anaatu abbaa nama bultii qabbaa ilmaanii jala deemee. Anaatu har'a akkatti na gaafate kana sun ta'e. Anaa kaameraa kaatee daawwattoota kiyya araarfadhee hatta hangafaa yoo goote araarfadhee isammoo adda booftee. Adda baate jechuudha. Adda bee alhamdulillah. Amma inni kuni gara hin taane deemu jiraan sin jee akka maraatu ta'u jiraami. Laa maraatutti hin jiru baalagummaa kana godhe. Maraatu barbaadda. Naafi miti no. Ani salaalee barsiritti. No maraatu miti baalagummaadha. Baalagummaa maraatu miti. Faayoonis mana galtuu didde. Ni galchiti sin ammaan si dhiifama gaafannaan ni galchiti. Ati eenyu dhiifama gaafata? Faayoo dhiifama gaafatu hin ta'a? Gaafachuu shintee. Akkam jettee? Gaa duraanis siitu jaarsa. Duraanis anaa fuudhee. Laa no naa fuudhe sun ta'in duraanis jaarsa keessiitu alafirraa baase arraas kunoo
dura ati kana laaltee akka sirreetuufin kana sii godhe yoo kana tahin immoo egaa rabbi si waliisin haa qaceelchu yoo ganallee qaceelin jechuun siin ka'a. San mirgi kasaaniitiif jedhan gana akka fedhan wal godhanii garuu ani gama kiyyaan obboleettii dhiifamaa abbaa mana keetii harka irraa si fudheetiin jira jabeeffadhu jechuun hin barbaadu. Amma miti yeroo biraati. Wadde kanan taa ture dura balleessanii deebanii kanatti hin ta'a. Ni taatee. Ni taate? Namni dogongorri hin jiru. Dogongorreemi kala dogongorri kaa dhiifamuma qabaame hatta yoo nama ajjeestee hoo gumaa kafalteetuma dhiifama jennaan dhumatte. Jaalalli nama keenyaa kun hedduu akka nama dhibee. Atiin beektu akkatti si dhibu. Kaleessa wal jaalatanii arra wal jibbanii arra wal jibbanii boru wal jaalatanii jaalalli nama keenyaa hedduu akka nama dhibaa. Waan tokkoon si himu. Isa firra arii deemi. Dhiira biraa tokko mana keessatti ol neeqee. Maal jechuudha? Dhiira biraa tokko wal bartee. Lubbuu teetii irraa ka'e. Maaliif sababni? Isa maraachitee ka biraatti hojiin deemuun hin jiru. Akkam jechuudha san jechuun bari. Inni jaalala ammati waattiin goone eega jettee. Dhugaadhaa waattiin goone qulqullina keessaniin wal jaalattan. Kanaafuu akkuma isa firra ariitti yoo jiraatte. Yoo immoo dhiira biraatiin deebi'ee jaaladhaa jette lubbuu keetii irraa ka'e sitti beekan jira. Ati immoo lubbuu irraa illee intala dhalaatii obboleettii tiyyaa. Laa badii osoo akkas hin tahin. Faayoonis obboleettii tiyyaa garuu ana immoo kanaan dura akka raajuun faayoo biratti deebi'uun yaaduu ture. Na jalaa diddante malee dubbiin. Amma ifiinuu dhufte faayoonis achi adii ta'ini. Yoo ati dhiiraa wajjin deemtu si agarree magaalaa kana keessa waliin hin jiraatu. Kanaafuu dhiifama naa godhi obboleettii tiyyaa ati miskiina akka namni joonsanii miti. Kanaan durallee viidiyoon hojjettee jirta. Si arkeetiin jira. Ammallee viidiyoodhaan sirraa maree meechi ilaale. Achi ilaale kun. Laaboo yaaddoo garuu maaliif waa hunda haaseestee na keessaa gayyaaftee amma viidiyoon sirraa waraabuu jirnaan jetta. Laayila. Waan tolchan goone garuu har'a. Hamaan dubbanne atiisi waan dhugaa taasifte wanni si aarsus hin jiru gammachuudha. Maaliif qabxiilee babbareedduu haasofte anis qabxiilee babbareedduu si kaase atis yaada bareedaa naaf himte erga daawwattoota hordoftoota keenya leelloon kunoo tana amman tanan kaameeraa agarsiise isin dhugaa dubbachuudhaaf kaameeraa hin arkine arraajuu waan tokko ittiin hojjenne waanuma tokko noormaalii wal jaalannee noormaalii gargar baanee jedhu jirti kunoo isin tana maal jetta? Daawwattoota hordoftoota keenya salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jenna. Egaa akkuma beekamutti har'aan tana kaameeraa dhokeeffatee yaadoon irraa dalagu jira. Egaa akka nama tokkotti yoo deebinu taate ilma Oromooti inni kun akkamitti waa itti godhee isa kana maraachame. Ani gama kaaniifuu dhiifamaa jechuutti jira. Karaa iyyattuu karaa hordoftoota keenyaatiin karaa jaartii isaatiin nama gartee mufannaan qaban hundaa'u akkasittiin dhiifama gaafachuu jira. Asumaan dhugaa daawwattoota hordoftoota keenya anillee dogoggora guddaan dalagee dhiifama naaf godhaa isin jaa. Daawwattoota hordoftoota keenya intala dhalaatii eega isin dhiifama naa godhaa isin jette dhiifama godhaa fi har'a booda dullatti hin jedhinaanii har'a booda siiriitti goote hin jedhinaanii. Kanaafuu raajuu hiriyaa kiyya jala deemeetiin iddoo inni jirutti rakkoo fi bal'oo wajjiniin qooddadhaa jedheetiin yaada. Leelulleen na gargaarti yoo rabbi jedhe. Kanaaf viidiyoon kun sitti dheeratee jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.